waraana pirezidaantii mootummaa naannoo Amaaraa tolchuwaamichi duguug sanyiitii jechuun qeeqamuu jira. Abbaa Ganyoo Tashaagar uummati Tigraay diina Amaaraatiif diina uummatoota Itoophiyaa jechuun isa addunyaa rifachiisuutti nama Abiraan Birruu gabaasmedhaas qaba. Oduu teenta gara Oromiyaatiin immoo hoggantootaaf miseensota bilisummaa Oromoo dabalatee hidhamtooti siyaasa Oromoo baay'inaan 60 caalan mana hidhaa mooraa Awaash Malkaa keessa baafamuun bakka bira geeffamanii jedhu. Eessatti geeffama wanni beekamu tokkolleen hin jirtu. Irra dubbaan waraanni Itoophiyaa keessatti adeemsifama jira akka dhaabbatuuf hawaasni idil addunyaa waliin ceekuu guuruu qaba jedhe. Ligiin mirga namoom gaafa Afrikaa yaamichi dhiyeesseen dhaabbileen idil addunyaa kanneen akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii gamtaa Awuroopaatiif gamtaan Afrikaa mootummaan Itoophiyaa qaam dhimmi ilaal hundi waliin karaa nagaatiin marii jalqabu qaba jedhee jira. Gam Kaayiroo irra gabaasmidhaatti qaba. Biyyi biin albiin ali Tuniziyaan muummeffan warraaqsi warra raboota jechuun Arab Spring xumurame waggoota 10 booda Tuniziyaan muummichi ministeeraan gorrari'uun paarlama digdee jedhan. Pirezidaantiin biyyattii Kaayis Saayid dhimmi ministeera muummee biyyattii ofiisaa takka ilaaluuf waada galila dubbiin jabaachuu akka noollee dubbatama. Oduu teentalaatiin giddugal fincil warra raboota hataab Tuniziyaatti maal adoolessi 26 barkum 2021 guyyaa wiixataa guutuun oduu teentarraa kunoodha. Kutaalee addunyaarraa nu hordoftan maratu nageenyi keenya sana qabu ashama akkam jirtu daawwattoota OMN oduuwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Abiraan Birruutu oduuwwan sa'aatii kana isinitti hima. Waamichi duula waraanaa pirezidaantii naannoo Amaaraa Ganyoo Tashaagar godhan waamicha duguggaa sanyii uummata Tigraay irratti waamame jedhamuudhaan qeeqa guddaa kaasaa jira. Ganyoo Tashaagar uummanni Tigraay diina Itoophiyaati kanaaf guutuun uummata Itoophiyaa itti duulee waraanuu qabaa jedhan. Gabaas dabaltaa ittaanee dhiyaasa. ፋርህዝብም የአማራ ህዝብም ይህን ኃይል እየተፋለሙ ነው ያለው። ፕሬዝዳንት ሞቱማ ናኖ አማራ ኦቦ አገኘው ተሻገር ኡመኒ ናኖ አማራ ሜሻሳ ቀበቴ ሎላፍ አከ ዱሉ ዋብቻ ጎዳን ድርግጌስ ናኖ ኬኛ ከንጋፈተሙ ማፍ ገይ መርቲ ኡመኒ ናንቻ ቀዌ ሞቱማ ፊ ዱንፋ ይዳተ መርቲ አዶሌሰ ኩደ ሰገሊ ካሴ ድሬ ወራነት አካርጋሙ ጀቹን ሚዲያ ሞቱማ ናንቻቲ እንዱበተን ፕሬዝዳንቲች ቲቪ ናንቻ ረተ እርጋ ደበርሰን ከናን haala diina nurratti reetiin humna hedduu kan hiriirsinu fi loojistiksii kan nu barbaachisuudha jedhan. Diinni kun badu malee boqonnaa hin qabnu jedhan. Diina kana mo'achuun uummata Amaaraatiif seenaadha jedhan. Pireezidaanti Haganyoon labsii yookiin kitati waraanaa ka jedhan kanaan uummata Tigraay diina Itoophiyaati jedhanii dhaadachuun isaanii gaafii jajjabduu kaasaa jira. አፋር ህዝብም የአማራ ህዝብም ይህን ኃይል እየተፋለሙ ነው ያለው። በሚገባ ስለምንተዋወቃለን ደግሞ ስለዚህ በህዝባችን በመከላከያችን በኩል የተቀናጀ ትግል እየተካሄደ ነው ያለው። ይሄ ትግል ተጠናክሮ ይቀጥላል። ይሄ ጠላት እስካልጠፋ ጊዜ ድረስ ከዚህ በኋላ ረፍት የለንም። የህዝብ የበላ ኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት ነው። የህዝብ የኦሮሞ ጠላት ነው። የህዝብ የአፋሩ ጠላት ነው። የጋምቤላ ጠላት ነው። የሶማሌው ጠላት ነው። ኡማኒ አፋሪስ ኡማኒ አማራስ ሁነ ከናሎላቻ ጅራ ስሪት ወልቤክና ኡማኒ ፊ ራያን ተሰብያ ቅንዶግና ሎላጅሩ qabsoon keenya itti fufa. Diinni kun badu malee boqonnaa hin qabnu. Uummanni kun diina Itoophiyaati. Uummanni kun diina Oromooti, diina Affaari, diina Gaambeellaati. Kasumaaleetti. Gootummaadhaan loluu qabna. Ni moona immoo uummata Amaaraaf yeroon kun yeroo seena qabeessa. Labsiin mootummaan naannoo Amaaraa waame kun gaaffii jajjabaa kaasaa jira. Gaaffiiwwan ijoon gaaffii heera mootummaa fi federeeshiniiti. Naannoon tokko addatti waamicha waraanaa naannoleef gochuu akkamiin danda'a ka jedhu gaaffii ijoodha. Bu'uura heera mootummaa Itoophiyaatiin mootummaa naannoo waamicha duula waraanaa naannolee biraatiif gochuuf gaafatamummaa fi gahee hin qabu. Kun heera naannolee keessas hin jiru. Kanaaf federeeshiniin Itoophiyaa balaa jabaa jara jiraachuusaa akeekaa jedhu hayyoonni sirna federaalawaa. Kabiraa immoo waamichi kun duguggaa sanyii uummata Tigraay irratti aggaame ta'uu rifaatu guddaa uumee jira. Sirni bulchiinsa ta'u diina uummataa ta'uu mala. Haa ta'u malee uummanni tokko akkamiin diina biyyaa ta'ee waraanni irratti waamama ka jedhu gaaffii guddaa ka'aa jirudha. Kun gaafatamummaa wallaaluurraa ka dhufe uummattoota gidduuttis diinummaa barootaa labsuudha jedhamaa jira. Waamicha pireezidaantii naannichaa akkanumas mootummaa naannoo Amaaraa kana hordofee paartilee siyaasaa filannoo biyyaalessaa marsaa jaaffaa teessuma naannoo argatan keessaa tokko kan ta'e warraaqsi biyyaalessaa Amaaraa abin waamicha naannoo Amaaraatiin dabarfame kana simadhee jira jedhee jira. Paartichi uummata keenya diinummaan farrajame baraaruuf waamicha waraanaaf
naannichi taasise onnee guutuun kan simannuu fi fiixaan bahiinsa isaatiifis yaalii olaanaa gahee keenya kan raawwannu ta'uu ibsaa. Mootummaan naannichaa rakkoolee bulchiinsa darbee mul'atanii kun gahee hooggansa isaa haala barbaadamuun akka bahu ni eegna jechuun ibsee jira. Karaa biraatiin naannoleen Itoophiyaa lola kanaaf humna namaa fi leecalloo walitti qabaa jiru. Waraanni dirqiin leenjii fi qophii gahaa malee bobbaafamu bu'aan isaa injifannoo osoo hin taane faallaa akka ta'e saayinsii waraanaatu eera. Hojii ijoon mootummaa Itoophiyaa wayitaa ammaa waraanaa fi waraana ta'uu osoo hin bubbulin immoo wal waraansa hamaa kaaba Itoophiyaatti akka dhalu tilmaamamaati jira. Waraanni akka dheeratu fedhii qondaalota Itoophiyaa ta'uu beekamee jira. Yeroo hawaasni addunyaa wal waraansi kaaba Itoophiyaa dhaabbatee araarri akka bu'u jechaa jiranitti waamichi waraanaa akkanaa naannoo Amaaraaf kasaaraa siyaasaa isa olaanaa yoo ta'u Itoophiyaa fi mootummaa giddugaleessaaf immoo salphina olaanaadha jedhamaa jira. Oduun wal qabatuun labsiin waraanaa mootummaa naannoo Amaaraa dabarse labsii duguuggaa sanyii uummata Tigraay irratti darbe ta'uu himamaatti jira. Dhumaatii jumlaa gaame kana hambisuuf hawaasni idil addunyaa gidduu seenuu qabaa jedhamaa jira. Mootummaan naannoo Amaaraa labsii waraanaa namni meeshaa waraanaa hidhate hundi gara dirree waraanaa taa'uu ba'u jedhu kan baase yoo ta'u ibsi pireezidantii naannichaa Aganyoo Tashagar dhimmicha irratti kennan guddoo rifaasisaadha jedhameeti jira. Obbo Aganyoo Tashagar ibsa labsii waraanaa kanaan TPLF osoo hin taane uummata Tigraay hunda diinoomsanii duguuggaa sanyii dhalama labsanii jiran. Labsii waraanaa fixiinsa jumlaan uummata nagaa irratti labsame kanas miidiyaaleen addunyaa wal harkaa fuudhuun gabaasaatti jiru. Maddi oduu Rooyiters akka gabaasetti naannoo Amaaraa labsii waraanaa uummata Tigraay waraanuu irratti baaseen dargaggoota gara adda waraanaatti sochoosaa jira jechuun duula waraanaa humnooti Amaaraa hoofaa jiran gabaasee jira. Maddi oduu Bloomberg immoo hoogganaan naannoo Amaaraa waraana naannoo Tigraay irratti labsuun sodaa guddaa waraanichi bakkoota haaratti bal'ataa adeemuu agarsiisa jechuun kan gabaase yoo ta'u waraana torbee darbee Affaar keessatti eegalee deemaa jiru qofaan lammiileen nagaa kuma hedduu qe'ee isaaniirra buqqa'uu yaadachiisee jira. Mootummaan Bilisiginnaa fi humnoota finxaaliyyii Amaaraa lola taasisaniin Tigraay, Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz keessatti duguuggaa sanyii namaa raawwachuun gabaafamaa ture jira. Sirni mootummaa Bilisiginnaa yakka raawwataa jiru kana haalus baatii tokko dura ergamaa addaa gamtaa Awurooppaa fi ministeera haajaa alaa Fiinlaand kan ta'an Mr. Pekka Haavisto gabaasa paarlaamaa Awurooppaaf dhiyeessaniin aangoonni mootummaa Bilisiginnaa uummata Tigraay lafarraa balleessuu barbaanna jedhanii natti himan jechuun dubbachuun isaanii yaadannoo yeroo dhiyooti. Waraanni Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru akka dhaabbatuuf hawaasni idil addunyaa waliin socho'uu qaba jechuun liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaa waamicha dhiyeessee jira. Dhaabbileen idil addunyaa kanneen akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii, gamtaa Awurooppaa fi gamtaa Afrikaa, mootummaan federaalaa, jaarsummaa nageenyaa, mootummoota naannolee, waraana bilisummaa Oromoo fi qaamota dhimmi ilaalu wajjin akka taasisuuf dhiibbaa taasisuu qabu jechuun waamicha godhee jira. Bal'ina isaa Siraash Sabaaftu dhiyeessa. Waraana Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru hordofee dhaabbileen idil addunyaa fi qaamoleen mirga namoomaa falman waraanni waliinii Itoophiyaa akka dhaabbatuuf yaamicha taasisaati jiru. Liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaa ibsa waraana Itoophiyaa ilaalchisuun wiixata har'aa adoolessa 26 bara 2021 baaseen lola deemaa jiru dhaabuu hawaasni idil addunyaa waliin socho'uu qaba jedhe. Bulchiinsa Abiyyi Ahmad jalatti Itoophiyaan muddama siyaasaatiin karaa qaxxaamuraa irra jirti kan jedhe liigichi rakkoon siyaasaa waggootaaf osoo hin furamin tureem haala mul'atee hin beekneen mootummaa federaalaa fi mootummaa naannolee jidduutti walitti bu'iinsa uume jechuun bu'aa rakkoo siyaasaa waggootaaf Itoophiyaa keessa ture ibse. Lolli raayyaan ittisa biyyaa fi humnoonni addaa naannolee humna ittisa Tigraay wajjin adeemsisaa jiran bu'aa waraanaa waggoota lamaaf mootummaan federaalaa waraana bilisummaa Oromoo riphee loltoota Beenishaangul Gumuzii fi mormitoota naannoo Gaambeellaa waliin taasisaa turedha kan jedhe liigichi. Kanaanis dhiittaa mirga namoomaa dabalatee ajjeechaa jumlaa hidhaa fi hawaasa nagaa buqqisuun raawwatamee jira jedhe. Liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaa sarbabiinsi mirgaa waggoota 15 fi Itoophiyaa keessatti walitti fufiinsaan dhaqqabaa ture quba qabaachuu ibsuun rakkoo siyaasaa barootaaf kuufame furuuf bulchiinsi Itoophiyaa marii hunda hirmaachisee adeemsisuu akka qabus dhaameetii jira. Yeroo garaagaraatti Itoophiyaa keessatti haalli qabiinsa mirga namoomaa hammaataa dhufu kan ibsu liigichiin dhaabbileen idil addunyaa kanneen akka gamtaa Awurooppaa, gamtaa Afrikaa, dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi mootummoonni lixaa mootummaan Itoophiyaa jaarsummaa nageenyaa, mootummoota naannolee, waraana bilisummaa Oromoo fi qaamolee dhimmi ilaalu hunda wajjin akka taa'uuf dhiibbaa taasisaa jechuun gaafateetii jira. Liigichi addatti mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomaniif yaamicha taasiseen mootummaan Itoophiyaa dibbee waraanaa tumuu akka dhaabu labsii dhukaasa
dhukaasa dhaabuu akka labsu deeggarsa namoomaa lafa waraanni jiru akka dhaqqabsiisu marii biyyaalessaa akka adeemsisu cabiinsi mirga namoomaa qaama olabaan akka qoratamuu fi hidhamtoonni siyaasaa fi mormitoonni akkasumas deeggartoonni hidhaman hundeen akka hiikamaniif mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa taasisuu qaba jechuun yaamicha taasiseetii jira. yeroo garagaraatti dhaabbileen mirga namoomaa fi hawaasni idil addunyaa marii biyyaalessaa qaamolee hunda hirmaachise akka adeemsifamuuf yaamicha taasisaa kan turan yoo ta'u mootummaan Itoophiyaa yaamicha kana simachuu diduun isaanii yaadatama. Fincilli uummata qimaantii bal'atee gara waraanatti cehaa jira jedhamee jira. Kanuma wal qabatee Sudaan daangaan ishee karaa magaalaa Matammaa Itoophiyaan wal quunnamsiisuu cuftee jirti. Waggoottan darban diddaa uummata Oromootti aanee sirna mootummaa gabroonfataa raasaa kan ture diddaan qabsoo uummata qimaantii bifa haaraan eegaluu isaa maddeen naannichaa gabaasaa jiru. Uummanni qimaantii gaaffii eenyummaa barootaaf kaasaa turus deebiin argate jechaa fi hidhaa dhakaa jedhan maddeen keenya garasii dubbisne guyyoota muraasaasitti lolli uummataa ka'ee daandiin guddichi magaalaa Gondar irraa Sudaan seenu bakka ganda uhaa jedhamutti cufamuun isaa beekamee jira. Gaazexaan Sudaan Tribune ammoo gabaasa baaseen erga hidhattoonni Itoophiyaa loltoota Sudaan ajjeesanii booda Sudaan daangaa ishee Itoophiyaa wal quunnamsiisuu cuftee jirti kan jedhe yoo ta'u mootummaan Itoophiyaa garuu haga ammaa dhimmicha irratti waan jedhe hin qabu. Gaaffii mirgaa uummata qimaantii kanaaf finxaaliyyiin Amaaraa humnaan ukkaamsuuf yaalii taasisuu isaanii dubbatamaa kan ture yoo ta'u baatii darbee boordii filannoo Itoophiyaa sababa rakkoo nageenyaa garasitti uumameen naannolee filannoo cilgaa tokkoo fi cilgaa lama jedhaman keessatti filannoon yeroo biraatti akka darbu murteessuunsaa kan yaadatamudha. The Ethiopian continuation is witnessing a heavy security. Hogganoota fi miseensota adda bilisummaa Oromoo dabalatee hidhamtoota siyaasaa baay'inaan 61 ta'an mana hidhaa mooraa waraanaa Awaash Malkaasaa keessaa gaafa 25/7 bara 2021 baafamuun fe'amanii gara waajjira poolisii magaalaa Galaan geeffamuu isaanii dhageenyetti jirra. Qondaalonni adda bilisummaa Oromoo kunneen kanneen akka Lammii Beenyaa, Daawit Abdata, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Battee Urgeessaa, Malkaa Danuu fi miseensota adda bilisummaa Oromoo kanneen biroo dabalatee walumatti namoota 61 kan ta'an mana hidhaa sanii baafamanii bakka bulchiinsa magaalaa Galaan keessatti hidhamanii akka jiranii himameeti jira. Manni hidhaa Galaan kun bakka qondaalli adda bilisummaa Oromoo Mikaa'el Booran faa keessa jiranidha. Oduu kana wal qabatuun magaalaa Buraayyuu keessatti hidhamanii kan jiran keessaa namooti 3 gaazexeessituu sagalee bilisummaa Oromoo Ayyaantuu Bulchaa dabalatee eessa akka geeffamanii hin beekamne. Kaaba Oromiyaa Wallootti kaadireen mootummaa abbootii qabeenyaa konkolaataa qaban dirqamaan gara adda waraanaatti milishoota fe'ee akka deemu dirqisiisaa akka jiran odeeffame. Sababa kanaan konkolaachistoonni karaa ittiin bahanii dalagatan dhabuun rakkachaa akka jiran yoo ta'u, ka dirqama kana fudhachuu dide juuntaadha jechuun maqaa itti baasuun doorsanii hidhuun gariis reebuun jabaatee itti fufee jira. Faayizaa Eliyaas gabaasa mataa qabdi. Godina addaa saba Oromoo Wallootti kaadireen bilxiginaa abbootii qabeenyaa konkolaataa qaban dirqamaan milishoota fe'anii akka deeman dirqisiisaa jiru. Guyyaa 2 dura kan eegalan kaadireen bilxiginaa kunneen aanalee godinichaa hunda keessatti dirqamaan milishaa fi nyaata fe'uun konkolaataa gara adda waraanaatti akka fe'an konkolaachistoota doorsisaa jiraachuun gabaafame. Sababa kanaan konkolaachistoonni karaa ittiin bahanii dalagatan dhabuun rakkachaa kan jiran yoo ta'u, kan dirqama kana fudhachuu juuntaadha jechuun maqaa itti baasuun doorsisuun akkasuma hidhuufee reebuun jabaatee itti fufee jira. Konkolaataan gara adda waraanaatti ergamee jirus deemuu isaa malee deebi'aa kan hin jirre waan ta'eef haalli yeroo ammaa Walloo keessa jiru baay'ee ulfaataadha. Yeroo ammaa lolli gama kaabaa kanaan jiru jabaatuun wal qabatee yaamicha naannoon Amaaraa taasisaa jiru bu'uura godhachuun kaadireen bilxiginaa dirqamoota adda addaa hawaasa Walloo irratti fe'aatee jiru. Dirqamoota kanneen keessaa hojjetaan mootummaa miindaa ji'aan argatu guutuu akka kennu, daldalaa fi qotee bulaan gama isaatiinis akka maallaqa deeggaran kanneen dhuunfaatis ta'e karaa mootummaatiin qawwee hidhatanii jiran akka gara duula lola Tigraay irratti hirmaatan dirqamni uummataa irratti fe'amee jiraachuu himan maddeen keenya godina Walloo irraa dubbifne. Oromoonni Walloo lola humna addaa naannoo Amaaraatiin tibba dabre uumame saniin hedduu miidhame ofiifuu gargaarsa barbaadaa osoo jiru humna addaa gargaaruu qabdan jechuun dirqamni akka kanaan nurra kaa'amuun hedduu nu dallansiisee jira jechuun komatu. Mootummaan lola kanaan injifatamuu isaa argee osoo jiru lubbuu hiyyeessaatiin ijibbaata fixachuu hin qabu ture jiru.
Ministri muummee Tuuniziyaa Hiche Michechi mormii uummataan aangorraa ari'amee paarlaamaan biyyattiis bittinnaa'ee jira. Lammiileen biyyattii kumaartamaan lakkaa'aman mootummaan COVID-19 yookiin kooronaavaayirasii to'achuu dadhabuu isaatii mufachuun dilbata daandiitti ba'an. Pireezidantiin biyyattii Kaayis Saayid dhimma ministira muummee biyyattii ofii isaaniif akka ilaalanii fi jeequmsa biyyattii yaaddeesse tasgabbeessuuf waadaa seenanii jiranii gabaasa maddeen alaa guyyaa waariyootu isinitti hima. Celebrations on the streets of Tunisia's capital Tunis in the hours after the president dismissed the prime minister. Ministeri muummee Tunisiyaa mormii uummataatiin barcumarra darbatamuun paarlamaaleen diigame. Hiriirri uummata kadhiyootan jalqabgal jeequmsaa jijjiiramu saattaansee pireezidaantiin biyyattii Kaayis Saayid ministeera muummee aangorra kaasuun paarlamaalee yeroo hojii akka murteessee jedhan. Lammiileen biyyattii kumaatamaan lakkaa'aman mootummaan COVID-19 to'achuu dadhabuun nugati jechuun dilbata kaleessa daandii ba'an. Paartiin biyya kakabdu garuu namoota haleella kan nurraan angara yakkamtoota tabiyyatti tokkaraaf badiis eeggalchuuf haayeffattee jedhe. Dhimmi ministeera muummee biyyattii anatti ilaalee sirreessa jedhe pireezidaanti Saayid jeequmsi biyyattii yaaddees tasgabbeessuun naga buusu jechuun isa shakki qabaachuu akka nool aljaziiraan gabaase. Gochi godham hunduu fonqolchi mootummaa ta'uu akka noolletti tilmaama. Against the revolution. So if you then have enough supporters coming out into the streets. Tuniziyaan guyyaa dheengaddaallee nagaan oolte boolte. Dilbat ganam hiriirri uummata gara karaa jijjiiramnaan poolisiin namoota hedduu gaazii mimmaanitti darbachuun hedduu qabdee dhaagoor. Uummatillee waajjir paartii biyya bulchuutti cabsee seenuun kompiitara cacaacabsanii biddaan guban. Waajjir muummee paarticha Joovaayinaatti argamu guutuma guutuutti biddaan barbadeessu isaanii miidiyaa warra Ingiliiz Ruutarsilaan argee jedhe. Seena waggoota kudhaniin dur ta'etti san deebi'e. Muddee barkum lamaaf kudhanii poolisiin Tuuniziyaa dargaggeessa gandi 26 Taariq Eltaayib Muhammad Bozaaziinam jedhamu kakara gubbaa gurgurachuun jiraatu meeshaa $200 baas kanneen liqee fudhachuun bu'aa keessoo qata gabaa barra saamunan cufuulatti fanii gargalchan. Dargaggeessi dhiibba bulchooti magaalattii kun irraan dhaqqabaniin akka maaree gara ammaatti beenzil yookaan boba'aa ofii firfirsuun ibiddaan of qabsiisa lubbuu ofii balleessuun warraaqsu warra Araboota yookaan Arab Spring jedhamuun beekama. Addunyaan jabdu faarsuun kaadhimamtooti doktoreetti falaasama hedduullee waraqa qorannoo irra barreessuun fuul feesbuukii lolaan balleesse googil faalli dhiphiseef sababa talataayi. By 2013, the Morsi government had been deposed in a coup. The authorities then tried to take Al Jazeera and Egyptian journalism down with. Dunam khanat tansela milen Tunisia kijabari matadabon nam gani diddam sadiolif Tunisia bulchango kufe machaizin elbin ali guyo soddoma kheza tangora didem khan kankeni bid siyasa Tunisia qabsifam tundub khurupachon biyotak Libya Egypt, Yemen, Syria, Bahrain keessa mootummoota hedduun warraaf keessallee balaan guddoon dhalaate. Biyyoota Morocco, Iraq, Algeria, Iran, Libaano, Jordan, Kuwait, Oman fi Suudaan fa'aatti hiriirri guddaan taasifamuun biyyoota kaaba Afrikaatiif bajjiddu galeessa raasuun sarbees qiyaamaa fakkeessan. Mormii akka daboon baananiin biyyoota addunyaa walirra laallachuun godhan kanaan bulchooti akka Ziina Albiin Ali Tuniziyaarraa Hosni Mubaarak Gibsirra dabalate mootummoota barreedduu lola uummataatiin nyaataman. Warraaqsi gaafas godhan hunduub carraa hojiitiif furmaata uummati mootummaarra barbaadin fid jedhamee eeggamullee wanniin kun taawaan hin turreef guyyaa tokko akka rakkoon ka'uunolletti tilmaamama. Amma waan kaat fakkaata. Ibiddi uummata kun hinduu muummichi ministeera Tuniziyaa kata Hiishee Michichi qofa osoo hin taane miseensota paarlamaa cufa nyaachuusaa dubbata. Tuniziyaa waggoota 10 hinduu muummichi ministeeraan gorra gussite.